Sirni addunyaa yeroo qabatamaa keessatti dafuun Strait of Hormuz ujummoon diinagdee addunyaa baay'ee murteessaa ta'e gara naannoo ajjeechatti jijjiirameera. Halkan edaa waraanni Ameerikaa fi Iraan waraana guddaa sibiila fi sibiilaan dhukaasa dhaabuu cabse keessatti cufamaniiru. Misaayiloonni samii keessa tarsaasuun Kuweetii fi Bahareen irratti iyyaniiru. Iddoo warra dara Ameerikaa ibidda haloo ba'uutiin caccabaa jiru. Pentaagoon ammoo reefu tooftaa haaraa hamaa ta'e irratti tarkaanfii argiseera. Maallaqa waliigalaa Iraan biliyoona 100 lakkaa'amuuf kan kana dura baankota biyyoota biroo keessatti qabamee ture Iraaniif akka hin deebine ibsuun biyyoota galoo galaanaa waraana Iraaniin miidhamaniif akka kennamuu fi deebisanii ijaaruuf akka oolu himeera. Gabateewwan tiiktooniikii addunyaa galgala kana fiixee lafaa lamaan irratti caccabaa jiru. Maaskiin nagaas guutumatti gubateera. Giddugala Awurooppaa keessatti maashinii waraanaa Jarmanii hirriba waggoota kurnan hedduu booda hirribaa dammaqeera. Duula meeshaa waraanaa saffisa guddaa qabuu fi kaayyoo addaa tokkoof qophaa'e keessatti yuuroo biliyoonaan lakkaa'amu darbateera. Jarmanii waraana isa guddaa Awurooppaa keessatti ijaaruuf Federeeshinii Raashaa dura dhaabbachuuf qophaa'u himteetti. Gidduu kana qarqara Paasifikii irratti balaan niikularaa reefu sibiila guutuu ta'een cufameera. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping gara Kooriyaa kaabaa imaluuf yeroo jiranitti Pyongyang yaada White House awwaalatti dabaluu himteetti. Kooriyaan kaabaa humna guddaa atoomikaa ta'uun ishee guutumatti dhaabbataa fi kan hin mari'atamne ta'uu ifatti labsiteetti. Kim Jong-un haasofni Ameerikaa waliin haasa'amu hundi boombii mataa niikularaa samii Waashingten gubbaatti aggaamamuun akka ta'e himeera. Dippiloomaasii du'aa jiru jalatti White House qabeenya biyyaalessaa Iraan hatuun biyyoota Arabaaf akka hiramu yaada dhiyeessiteetti. Waashingten Teheraan akka bitamtu gochuuf yeroo yaaltu maashinii waraanaa Iraan waan qabu hundaan ofirraa ittisuu jalqabeera. Strait of Hormuz dukkanaa'ee gubbaatti samiin gubachaa jira. Weerara guddaa uggura Ameerikaa mormeen humnoonni Iraan tuuta diroonii fi misaayila baalaastikii lubbuu namaa galaafatu kallattiin Strait of Hormuzii fi dhaabbilee ollaa galoo galaana irratti furguugsaniiru. Pentaagoon akka mirkaneessetti humni ittisaa Ameerikaa lola dhiphina guddaa qabu keessatti diroonii Iraan 4 qolachuu beeksiseera. Iraan Kuweetii fi Bahareen irrattis dhukaasuun himameera. Teheraan kana booda duubatti deebi'uun akka hin jirre ibsuun dhaabbilee waraanaa Ameerikaa fi bu'uuraalee boba'aa milkaa'inaan rukutuun galoo galaanaa gara qodaa abiddaatti jijjiirteetti. Deebii saffisaa fi balaqqeessa ta'e kennuu kan ibse ajajni giddu galeessaa Ameerikaa haleellaa haloo ba'uu jalqabuu himeera. Iddoo warra daraa qarqara galaana Iraan Goorukii fi odola Tarsiimoo Qaashim irra deebiin rukutuu himeera. Sochii waraanaa deemaa jiru cinaatti tarkaanfii kaapitaala faayinaansii hunda keessatti dambalii rifaa isaa ergeen ministirri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent waraana kana keessatti fuula haaraa labseera. Dinagdee Iraan gara muka goggogaa ofii isaatii jiguu keettan jijjiira jechuun ibseera. Maddeen akka gabaasanitti Waashingten qabeenya biyyaalessaa Iraan maallaqa doolaara biliyoonaan lakkaa'amuuf baankota biyyoota hedduu keessatti dhorkamee ture yeroo lolaa kanatti miidhaa biyyoota galoo galaanarra qaqqabe kaffaluuf socho'aa jirti jedhameera. Kuni maraatummaa waliigalaa kanaan dura hin argamne jedhameera. Maallaqa dhuunfaa Iraan gara biyyoota Arabaaf beenyaa waraanaa kaffaluutti jijjiiruun dhukaasa dhaabuu cabsuu qofa osoo hin taane lubbuun jiraachuu dinagdee Iraan diiguuf akka yaale himameera. Deebiin Iraan kennite salphaan turre. Gorsaa olaanaan hoogganaa olaanaa Iraan Moosee Rizaayii ifatti ibsaniiru. Qabeenya keenya seeraan ala dhorkame keessaa doolaarri tokko yoo hir'ate gaafa sana bakakkaana baarsaa diinota keenya irratti ni bu'a jedheera. Maallaqa kana keessaa doolaarri biliyoona 24 hatattamaan yoo gadhiifame malee waliigalteen nagaas hin jiru jechuun ibseera. Gabateen tiiktooniikii addunyaa galgala kana fiixee lafaa lamaan irratti caccabaa jiru. Maaskiin nagaas guutumatti gubateera. Giddugala Awurooppaa keessatti maashinii waraanaa Jarmanii hirriba waggoota kurnanii booda hirribaa dammaqeera. Duula meeshaa waraanaa saffisa guddaa qabuu fi kaayyoo addaa tokkoof qophaa'e keessatti yuuroo biliyoonaan lakkaa'amu darbateera. Jarmanii waraana isa guddaa Awurooppaa keessatti ijaaruuf Federeeshinii Raashaa dura dhaabbachuuf qophaa'u himteetti. Ministirri ittisaa Jarmanii Booris Pistoriyoos tarree qondaalota haaraa guddina argatan fuuldura dhaabbachuun yaada xumuraa lafa raasu ardii Awurooppaaf kenneera. Pistoriyoos humnoota waraanaa Jarmanii cinaa dhaabbachuun kitaaba Pirookiraasii durii sana ifatti ciccireera. Berliin bitamuu ittisuu fi daangaa Awurooppaa humnaan eeguuf saffisaa akka jirtu labseera. Sababni isaas balaan jiraachuu Raashaan geessistu kana booda bira darbamuu waan hin dandeenyeef jedheera. Jarmanii yeroo ammaa kana doktiriinii waraanaa guddaa fi bal'aa galma murtaa'aa qabu raawwachaa jirti.
yoo xiqqaate loltoota lolaaf qophaa'an 460 gara dirree waraanatti galchuuf qophaa'u himteetti. Jarmaniin bara 2039tti waraana Awurooppaa isa cimaa fi guddaa ta'e deebisuuf murteessiteetti. Ministeerri ittisaa Jarmanii haasawa isaanii keessatti balaa nageenyarraa kan ka'e maallaqa dabalataa baasuuf dirqamnee jirra jechuun ibseera. Balaan Raashiyaan geessistu hammaachaa dhufuun adeemsa bittaa meeshaalee waraanaa saffisiisaa jirra jedheera. Sababni isaas wanti dhuguma barbaachisaa ta'es kanuma jedheera. Loltoonni keenya akka ofirraa ittisuu danda'an mirkaneessuuf meeshaalee hundarra gaarii fi leenjii hundarra gaarii argachuu qabus jechuun ibseera. Raashiyaan yeroo kamiyyuu nutti dhukaasuu dandeessi kan jedhu ministerichi Jarmanii waraana Raashiyaa ofirraa qolachuuf dandeettii ishee isa durii deebisuuf socho'aa akka jirtu ifatti beeksiseera. Awurooppaan dallaa barame yeroo ijaartutti michuu cimtuu Raashiyaa kan taate Kooriyaan Kaabaa sirna addunyaa kanaaf qawwee niikuleeraa qabatteetti. Bulchaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Il miidiyaalee mootummaa hundarratti labsii araarama hin qabnee fi kan lafa raasu dabarseera. Kooriyaan Kaabaa mootummaa niikuleeraa hidhate ta'uu ishee gonkumaa waan duubatti deebi'uu hin dandeenye jechuun ibseera. Ibsi kun rukuttaa kallattii White House irratti xiyyeeffate akka ta'e himameera. Ji'a darbe walgahii olaanaa Beejingitti gaggeeffameen Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Xi Jinping dhimma Kooriyaa niikuleeraa irraa bilisa gochuu irratti walii galuun isaanii dhaga'ameera. Yaa ta'u malee Pyongyang iskiriiptii sana guutumatti cicciruun gara kosiitti darbatteetti. Kooriyaan ifatti ibsuun meeshaa waraanaa niikuleeraa mariif akka hin dhiyeessine himteetti. Humni biyya alaa kamiyyuu Kooriyaa Kaabaa hidhannoo hiikkachiisu akka hin jirres irra deddeebiin mirkaneessiteetti. Boordiin cheezii addunyaa gaaddidduu keessatti jijjiirameera. Walgahii murteessan Xi Jinping fi Kim Joong Il gidduu jiru kun yeroo jijjiiramni naannoo garmalee ulfaataa ta'etti kan dhufedha jedhameera. Waggoota lamaan darban keessa Kooriyaan Kaabaa irra caalaa Mooskootti dhiyaachaa kan turte yoo ta'u, loltoota 10,000 lakkaa'amanii fi meeshaa waraanaa erguun waraana Yuukireen irratti Raashiyaa deeggarteetti. Pirezidaantiin Chaayinaa gara Pyongyangitti yeroo balalu Chaayinaan dantaa kaaba bahaa Eeshiyaa keessatti qabdu eeguuf ollaa ishee niikuleeraa hidhatte irratti dhiibbaa qabdu ni geessisti jechuun eegamaa jira. Kim Joong Il ji'ootaaf warshaalee yuuraaneemii badhaadhina qaban saffisa guddaan babal'isuun dandeettii isaa cimseera. Waashingten addunyaa guutuu to'achuuf yeroo yaaltu mormitoonni hidhannoo cimsuun misaayila isaanii abidda atoomikiin guutaa jiru. Jeneraalonni Jarmanii dirree Awurooppaa irratti wal morkii barameef yeroo qophaa'anitti misaayilonni baalaastikii Kooriyaa Kaabaa Paasifik keessatti dheerachuun qophaa'aniiru. Addunyaan mooraa hidhannootti yeroo gargar baatu walii galteen dippiloomaasii durii gara daaraatti jijjiirameera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo waqtaa'oo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo naga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jenne asumaan nagaadhaan.